asalaamualeykun warahmatullhi wabarakatuh. Washama harka fuune sinin jenna warri amantaa biraa qabdanis Oromoo koo akkam fayyaa jirtu. Harka fuune sinin jenna warri amantaa kiristaanaa qabdanis akka fayyaa jirtu. Baga jiraattan gaati. Har'a walitti deebineerra viidiyoo biraatiin ajandaa ajaa'ibaa qabadhee dhufeen jira. Ajandaan feetanimi ajandaa kana feetanii bar ajandaa kana qabadhee dhufee wannan har'atti dhufe yeroo ammaa isaanu kana miidiyaa kanarratti injirreetti tahaa jira jechuun injirree jechaa jira jechuudha. Dubbii ajaa'iba, dubbii bishaan nama dheebessitu akka bishaan dhugdan abdii qabaa. Waree kana yoo dhageessanii wareen kun nama dhamaasallee sammuu ilma namaa walitti makallee waan qalbii nama daaku waan ijaanillee argu nama jibbisiisu dhugaadha. Akkuma maalmarratti agartan kana intaloon tuni mana mubaarak musammaatti dhuftee ummati akka beeku akka dhugeessu jettee mubaarak mana isaatti affeere ani jaartii jinniiti jette jinniitti heerumee jette. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Jinniitti heerumee jette dubartiin tun. Ani kanin jedhe fooloon ishii dheengadda 10,000 moo wahii ture. Har'a fooloo ishii yoo laalu fooloo ishii kara 60 moo meeqa bira deeme kara 60 ol guddateera fooloon ishii. Dhugaa haasa'uudha. Ani micaan tuni dhugaa fooloo dhumaa dhufte moo haqiiqaa jinnii fuutee waan jedhamu tokko akka mataa kiyyaa akka raaniitti akka yaada mataa kiyyaanatti fakkaatetti ajandaadhum barbaada beekamtiidhuma argamuu jecha jinnii heerumeen jira jette malee dhugaa micaan tun naannoo nama jinniitti heerumallee natti fakkaattu. Kun immoo waan ajab nama jechisiiseetii fi hatta bar olomaayin wallahi olomaayin illee itti nafin dubbii ishii kanarratti hirmaatan hayyoonni gurguddoon warroonni qaroo ni qabna jenne miidiyaa kanarra itti hirmaatanii jecha dubbii ishii kan ajandaan ishii kun dhaabbachuu didee jechuu. Nami jinnii hin fuudhaa jedhan olomaayinis akka seenaa keessatti jinnii dubartiin jinnii fuudhuu hin dandeessii jedhan. Garuu immoo dubartii islaamaati himmiti kan jinnii fuudhuu jedhan immoo haraami. Dubartii musliimaa tokko jinnii fuudhuuni haraami jechaa durumaan dursee akka amantii keenyattis lammaffaa immoo tokkoffaa immoo ilmi nami waan isa madaalu takka fuudha malee waan isa madaalu tokko yoo amma nama akka kee nama uffoon yaa'anii nama uffoon qabu nama akka kee jechuu nama akka kee yoo sa qunxuuxanillee kan itti dhagahamu kan ijaan agartu kan ijaasi argu jecha waan qillee waan ijaan hin mul'anne kan yoo nama dhukkuballee si jinni isheen eebomee quraanatti qaraasaa kan jedhamu kan jibbama akka jinniidhaa jira addunyaa kanarra. Jinniin fi ilmi namaa asla wal hin madaalu dhuga tokkuma madira tokkorra jiraanna hundinuu keenya rabbi abbanna malee jinnii musliimaatii fi jinnii kiristaanaa ni jiru. Akkuma musliima kiristaana qabnu kana ni jiru. Garuu jinniin durumaan dursitee ibiddarraa uumamtee jecha uumamtishi jinniin jechuudha. Ilmi namaa biyyoorraa uumame jinniin immoo ibiddarraa uumamtee jechuudha. Nami waan isa madaalu tokko yoo fuudhee haa ta'u garuu intaloo mataa keessaniin taphachaa jirtu. Mataa makkaan keessa teessee sanuu biyya rasuulaa keessa teessee ani jinniitti heerumee hatta gaafa eenyutu ni kaasi godhellee naanu mubaarakiin ni gaafate bar ajaa'iba. Ani mubaarak wallahi takka wallahi mubaarak baay'een isa hordofan ture garuu akka dheengaddaa kana gowwaa goote baraka hajoollee sansa goote mixxinittu midheetum hajoollum karameellaa afaan kaan xuuxxoo afaan kaan goote bare mubaarak. Duba gaafa ni kaasi godhatu maharii kee maal si kennee naanu
daayimendii naa kenne bahara keessaa guure eessaa fide daayimendii jennaanu daayimendii bishaanii naaf kenne harii kiyyaa jetteen. Bizineeza mataa ofiillee ni hojjetaa jedheni bar ni hojjetaa magaalaas ni qabanii bizineezas ni qabanii dalagatanii galuu bizineeza mataa ofii ni qabanii. Jaarsinni kiyya garuu daayimendii bishaan keessaa guuraa dalagaa innisaa kanaa jette jechuu bahara keessaa daayimendii guuraa jette. Akka nama tokkootti jinnii miti ilmi namaatu daayimendii bahara keessa deemee wahii itti daakkamu saniin bishaanii sheenee bahara keessaa waan fedhe fuudhuu danda'a jechaa jinnii miti. Ani kanumarratti dhugaa haasa'uudha. Namuma bahara daaku bishaan tokko daaku yoo jaalatteeraatti hin beeku ani yootti heerumteeraatti hin beeku. Tarii ummatuma garsii amma bishaan daakuu beekamsi bishaan daakuu beekan kana yoo fuuteeraatte yoo heerumteeraatte hin beekun talooni maaltu sin dakaleme feetu jinnii hafuutu feetu nama hafuutu seenaa micaatanaatii fi seenaan intaloo takka wal fakkaata. Seenaan micattiisanii ishiin dhalattu Lubnaanii ishiin lammii Lubnaaniiti. Miidiyaa guddicha biyya Lubnaanii irratti dhiheessamte kuma mana Mubaarak intaloon tun deemte kana dhiheessamteesi ani jinniin fuudhee jinniin heerumee jetteen ishii sun gaafii fi deebii godhame. Fuudhee jetteen ani jinnii jaarsi kiyyaa jetteen maqaa isaallee gaafataninnaan maqaa isaallee ni himtee jechaa niitattii sun Yusuf jinneedhamaa jetteen maqaan jaarsa kooti Yusuf jinneedhamaa jetteen jecha magaalaa biyya Lubnaanii sanarra dhiheessamte ishiinillee lammiidhum biyya Lubnaaniiti. Akkasitti san argee bara 2013 keessa ajaa'ibsadhee dinqisiisadhee yaa Rabbi wanni akkanaa jira nami waan hin mul'anne qilleessa akkamitti fuudhaa nu yoo nu dhukkubellee yaanii yaa taraa jinniitti isheenee jedhamee nami quraana nama qaraa nami jinniin heerumaa jedhee ani awwal marraa dhagihee baay'ee jechuu baay'ee giraana galee namallee shakkaa deeman ture zabana sanii. Amma immoo mana Mubaarakitti argennaanu ajaa'ibuma namichichi jala deemee akkana maraata olumaayinillee hin hafne maaltu akkana sin maraachee sin ajaa'ibsiisatee kalaas akka seenaatti jinniin dubartiin jinnii hin heerumtii garuu haraama dubartiin musliimaa jinnii heerumuudha wanta jedhamu tokko ni jira. Haraama immoo dubartiin islaamaa jinnii heerumu. Nama ibiddarraa uumamee fi biyyoorraa uumame jinniinii fi wanniin eessaa wal heeruman garuu nami nagahaa tokko yoo jinnii heerume eeban caantun jinniitti fudhatee laata maal taatee laata ish jedhamee nami rifatee yaani olumaayii ta'u sitti qara'amee akka jinnii sun irraa ka'u godhama malee akkana jedhu bara abdii geetaachuu. Mee daayimendii Mubaarak mee daayimendii sii kenneen waa argaggiisi jedhaniin daayimendii sii kenneen waa argaggiisi mee daayimendii nuu kenni faadhaniini bara kalaa soddaa argattani jechuudha sin amma soddaa jinnii argattani jechuudha dhiirri keenya mabruuk alif mabruuk sinin jenneerraa jinni yoo heerume mee maaltu nama maraacha. Jinnii yoo wal fuudhe maal rakkoo qaba silaa nama taate jinniin eessaan ishii arga jinniin aslaan iji ishii ol ilaalaa deema nama nagartu bara abbuma rabbitti qaddare malee iji ishii sami ilaalaa deema insi arguu hin dandeessu. Sanumaafuu maaltu sin maraachi mee sabaraa intaloon jinnii hin fuune mee sabaraa sammuu keessaniin taphaa jirti ishiin qullaa deemti qullaan qullaa mataan qullaa uffati hudduun qullaa harmi qullaa maali yoo fuute jinni yoo fuudhe maaltu sin rakkise ofii wajjin rakkattu nama qaama ofiisa taratu dee tahe nama amantaa ofiis jabeeffatee qaama ofiis jabeeffatu dee tahe kabajaadhumaafuu kabajuma mataa ishiitii kabajuma durbumti qabdu takka qabaachuudhaafuu dubartii islaamaa qabdu takka
qabaachuu idee taate qaama ishiiti kabajaadhuma xiqqoo takka mataa ishii idee qabaatte ani jaartii jinniitiin jettu turte jechuu as baate. Ani jaartii jinnii hin jettu turte jechuu. Ishiin ofumaatuu jinnii fakkaatti maali? Hay qullaa deemte mataan qullaa qaamee qullaadha jechuu. Jinnii heerumte maal sin dakaleen jedha baran. Ani ka ishiin nan ajaa'ibne immoo warroota jala deemu hatta olumaa'ee warra gurguddaallee cimmirachuu. Maali mataa keessaniin taphatten talooni ere gadi bu'aa namee kuni soba bar kuni soba dhugaa soba kuni amma dhiirri keenya waan isiniin jedhu warri jaartii qabdan jaartii keessan zikrii fi quraana barsiisadhaa akka jinniin sin duraa hin qaadhimmanne akka jinniin itti dhihaattee sin jalaa hissaammanne quraanaa fi zikrii barsiisadhaa qaraasadhaa jaartii keessan hadaraa anis obbolummaa isiniif hima booda harka jinniitii baafachuun nama dhiba. Amma mubaarakii lakkoofsa isaa barbaaddachaa jira lakkoofsa jinnii sanii lammaffaa jaartii lammaffaa heerumsiisuu fideema gurguruu fideema na fakkaate mubaarak dhugaa ani gaafii sirraa qabamu bee lakkoofsa jinnii sanii deesii kennite raatte lakkoofsa jaarsa shii sanii maali eenyuun heerumsiisuu fideemta jinnii sanitti obboleettii kee himoo ummatuma Oromoo akkana si jaalatu kana fuutee jinniitti gurgurachuuf deemta lakkoofsa isaa maalti gootan jedha baran lakkoofsa jinnii sanii hay amma karaa badde deebihiisiin jedha mubaarak akkasii lammaffaa immoo warri qaadhimmaa hin qabne warri dhiiraa jechuu warra dhiiraa siniif himaa sammuu keessatti hingi godhaa dhugaa warri dhiiraadhaa qaadhimmadhaa dafaatii idee jinnii sin jalaa hin qaadhimin dubartiin Oromoo hayli gootee humna baastee hindii fuutii hindiitti heerumtii bangaaliitti heerumtii arabitti heerumtii waan insii fixxee amma jinnii eegaltee jechuu yaa rabbii wallaa baay'ee nama gaddisiisa kalaas qaadhimmadhaa barsiisadhaa akka jinnii sin duraa hin fudhannee amaanaa obboleewwan kiyya warra dhiiraatii qabu'anii on qabaadhe kanaa siniin jedha amma duraan soddaa lammii biyya biraa qabdan turtanii amma immoo mabruuk alif mabruuk siniin jedha gamaamadoon keenya soddaa jinnii godhattanii jenna gaama soddaa jinnii qabnaa jabaadhaa itti fufaa qaadhimmachuu hin dhiisina jaartiin keessa sin jalaa baatii booda boossanii deebisuun sin dhiba yoo deemne amma yoo deemne daayimendiin jiraa jette yoo sun daayimendiin jiraa daayimendii bishaan keessaa guuree naa kennaa miliyoona meeqa gurguramaa jette miliyoona 2 faa gurguramaa miliyoona 3 faa gurguramaa jette daayimendii sun dubaan nuti nama masahaa mana madaamii xafasheeruu hammaamii mana arabaa xafasheeruu kan akka kiyyaa miskiina kuffaa sa'a 24 keessaa yaa rabbii sa'atii 5 hirriba kiyya hala sa'atii 19 hojiidha jecha kan akka kiyyaa kun nama daayimendii bahara keessaa guuree yoo naa kenne anu anin dhiisaa jiruun na xafashteetti waan ta'eef sanumaafuu jabaadhaa warri qaadhimmannes qaadhimmadhaa warri hifuunes hoo jiraattan dafaa fuudhaa jaartii keessa warri qabdanis immoo hadaraa akka jinnii sin duraa hin fudhanne quraana qaraasisaa waa'ee amantaa barsiisaa hijaabbachiisaa kalaasa taradhaa jaartii keessan jecha ija jinnii dura takkaa jinniin janaajjaneennaanu bilbila jinnii fudhachuu hin dandeessu eessa neqa jettee deemtee sawwaaqaan barbaaduu hin dandeessu rakkoo baar bakka nequ nama beekun jiru qilleessaa samirra kaa'ee mukarra kaa'ee qilee neqee maaliif beek yoo fedhe suruma rakkoo baar
dhugaa ana nagartuu sumaa jirra fasireerra jaartii kee wajjin maal godhuuf deemte hin kassasamoo ni hiitamoo moo manguddoo kamiin qabda durumaan jabeeffadhu amma dubarran keenya yoo deemne amma fakkeenya jaarsa ishii gammachiisuu ishii dhabe haa jennu kun akka amantaa keenyaatiin haraami jechuu dhugaa yoo haasa jaarsa ishii kana yoo ittiin gammanne yaani warra jaarsuma mana kaayifaa jaarsa biraa barbaadu jira haa ta'uugaa nabsiyyaadha isaa sunu yoo jenne amma yoo si jalaa deemte abbaa deemte bira beektaa manguddoon qabattaa dhiira akka kee immoo dhiirummaa keetti argaggeesse deemtee kokkee qabdee jaartii keerraa fudhatte haqa jaartii keellee deebiste yoo feete ajjeestaa yoo feete ni hiitaa irraa kafalattaa jechuu kajinni kun garuu baay'ee rakkisaadha wallaahi baay'ee rakkisaadha harka jinni isheen teennaan faafachuu hin dandeessu sanumaafuu soddaa jinnis godhannee inshaallah ammoo mumkin maaltu dhufa amma booda insis fixanii insis finnee jinnis heerumuu eegallee shamarran oromooti amma maaltu nu hafe ka eega qabuun nu hafe jechaa bineensa maal bineensa fuudhuun qallaalii bara maal ilmi namaa bineensa wajjin jiraachaa jiru bineensa guddifatee kunuunsatee akka namaatti waliin jiraachaa jiru hay maaltu hafe amma booda bineensa fuudhuu qofa bineensa heerumuu qofattu hafe jechuu khalaas jinni fi insi khalaas amma soddaa ta'an warra soddaa jechuu waliin tuqan amma booda jinni yoo dhuftee ummata oromootii soddaadhaa hin tuyxuu jechuu sanumaafuu ajendaa kun hadhaabbatuuti dubbiin kun ani akka kiyyatti dhugaa miti ani ofii kiyyaa dhugaa tahee yookaan gaabbee haasee kana haasa'uu deentahin itti buhaaruudhumaa isinii dhufe asirratti waan natti dhagahame isinis gaa waan isinitti dhagahame koomentiidhaan dhugaa sobaa koomentii na beeksisaa barreessaa isiniin jedha achumaanis hin dagatinaa mana warri maatiin taane maatii tahaa subscribe like share lena godha akkasitti na bira dhaabbadhaa na jajjabeessaa isiniin jedha hin dagatina akkasi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nagaatti turaa